Akkam jirtu uummanni Oromoo kanneen bakka garaagaraatii akka lakkoobsa Itoophiyaatti muddee 28 jechuun guyyaa har'aa kana ayyaana qillee yookiin immoo guyyaa yaadannoo ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoosiin warra ayyaaneffachaa jirtan kun nagaan isiniif haa ta'u. Mee waan xiqqoo tokko waan sooshaal miidiyaa irraa akkasuma feesbuukii wantoota garaagaraa irraa gaaffiiwwan adda addaa ani argaa jiru tokkotu jira. Waan naa gale tokko waan muraasa jechuun barbaada. Inni tokkoffaan amantiin kun kan kiristiyaanaa qofaayi, kan amantaa kiristiyaanaati waaqeffataan ilaalu yookiin musliiman ilaalu yookiin immoo kabiraan ilaalu warri jedhan yeroo baay'ee gaafa isaan waa barreessan nan argaa. Dhugaadhaa warra musliimaa yookiin immoo warra ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos kanatti hin amanne ilaallachuu dhiisuu danda'a. Garuu amantii waaqeffataa hin ilaalamoo hin ilaalu kan jedhu ayyaanni kun gannii jedhama. Ganniin kun aadaa Oromoo keessatti maal fakkaata kan jedhu walii wajjiniin yoo ilaalle ganniin akka aadaa Oromootti jaarii loonii jedhama. Jaariin loonii kun ji'a sadaasaa keessa kan ayyaaneffatamudha. Akka aadaa Oromootti ayyaana balbalaa jedhameetu kan ayyaaneffatamu. Ayyaanni balbalaa kuni qophii achirratti qophaa'u hormi dhufee nyaachuu hin danda'u. Egaa naannootti adda adda ta'uu danda'a. Kanneen gannii loonii jedhan jiru, kanneen jaarii loonii jedhan jiru. Akka amantaa waaqeffannaatti guyyaa itti ijoolleen tikseen ijoolleen guyyaa isheen horii hin eegne, guyyaa isheen maatii hojiin gargaarre waggaa tokkotti guyyaa boqonnaa ijoollee jechuudha. Jaarii loonii jechuun guyyaa sanatti kalootu qophaa'ee, erga kaloon qophaa'ee booda loowwan kun bakkeetti baafamaniitu bakkeerraa iddoo dheedan qabu kalootu qophaa'ee fi kaloo sana dheedu. Inni kan biraan immoo ijoolleen guyyaa sanatti horii hin eegdu. Ganama horii hulluuqootu jira. Horii hulluuqsisu erga horii kana hunda hulluuqsisanii ayyaana waggaa kanatti waggaan kun waggaa akkamii akka ta'u ittiin hedatanii yookiin immoo ittiin ilaallatanii booda ijoolleen gara tapha isaanii deemuu jechuudha. Guyyaa sana maatiitu horii eeggataa jechuudha. Isa kana ganniin loonii. Gannii kan ittiin jennu yookiin immoo qillee kan ittiin jennu ijoolleen kun gaafa deemanii dhaqanii qillee taphatu jechuudha. Qilee jechuudha. Qilee otoo hin taane maqaan isaa qilleedha. Tapha qillee kana dhaqanii taphatu. Tapha qillee kana erga taphatanii jedhanii booda galgala manatti galu. Guyyaa sanaa horiin kennamuufii danda'a, nyaanni kennamuufii danda'a, wantoota garaagaraatu jira. Namni hormaa dhaqee balbala isaanii dhaabatee waan nyaatamu gaafachuu hin danda'u. Yoo dhaqee gaafate illee namni hormaa nyaanni kennamuuf nyaata kabiraati. Nyaata jaarii loonii sana ayyaana sanaan wal qabsiisee qophaa'e otoo hin taane nyaata biraa qopheessanii kennuuf. Isa kana qophii biraatiin walitti deebina. Qophii biraa irratti hojjedhu kabiraa waan hin qabuufi qophii biraatiin isinitti himaa. Seenaa hedduu qaba waan ta'eef seenaa sanaan walitti kan deebinudha. Gabaabaadhumatti garuu ayyaanni kun ayyaana warra waaqeffattootaati jechuu barbaadeen. Inni kan biraan ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoosi. Ayyaanni dhalachuu Yesuus Kiristoostu har'a dhalate yookiin immoo Yesuus Kiristoostu muddee 28 dhalate jechuu otoo hin taane akka kalaandarii akka lakkoobsa Itoophiyaatti guyyaa kana kabajnaa jedhanii warri kalaandarii kana tolchan guyyaa itti ayyaana kana hin kabajna jedhanii yaadantu jira. Guyyaa sana immoo guyyaa har'aarra yookiin guyyaa boriirra kaawwatanii sana guyyaa santuu muddee 28 yookiin 29 kabajama. Inni kan biraan kiristiyaanni maaliif akka kiristiyaana tokkootti fakkeenyaaf ani akka kiristiyaana tokkootti kabajadha. Maaliif kabajata kiristiyaanni kan jedhu gaaffiiwwan tokko wantoonni tokko hin jira. Fakkeenyaaf amma amantii musliimaa keessatti yeroo tokko hin qeeqama. Amantaan musliimaa kun yeroo tokko warra mawlida yookiin immoo guyyaa dhaloota nabiyyuu Muhammadiin kan kabajan jiru, kan hin kabajne jiru. Warri hin kabajne kun akka waan namatti sagaduu wayitti yeroo itti ilaalanii qeeqantu jiru. Kan keenya garuu guyyaa sanarraati adda. Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiin kiristiyaanni tokko maal argatee gara maalitti yookiin immoo maalirraa maalitti ce'e kan jedhu tokkoffaa kakuu moofaarraa kakuu haaraatti darbe. Kakuun moofaa maal ture?
Kakuun moofaa bara itti namni ofiisaatiin fayyuu hin dandeenye, bara itti namni wanti kamiyyuu cubbuu namarraa fuudhee nama fayyisuu hin dandeenye ture. Kakuun haaraan garuu gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti dhalate irraa kaasee garuu guyyaa itti dhalli namaa fayyina barabaraa, jireenya barabaraa itti argate, guyyaa itti dhalli namaa cubbuu keessaa gara jireenyaatti, gara qulqullummaatti, gara lubummaatti guyyaa inni itti darbe, du'a keessaa gara jireenya barabaraatti guyyaa inni itti darbedha. Kanaafi amantaa kiristiyaanaa gaafa jennu amantaa kiristiyaanaa keessatti wanti beekamuun irra jiru kabaja guyyaa miti. Namni kamiyyuu guyyaa miti kan kabaju. Guyyaani guyyoota biraarraa wanti adda isa taasisu hin jiru. Guyyaan kaanis sa'aatii 24 qaba, guyyaan kunis sa'aatii 24 qaba. Wanti addaa guyyaa kana adda isa godhee akka inni kabajamu taasisu tokkoyyuu hin jiru. Garuu maaltu akka inni kabajamu isa taasisa? Guyyichatti waan nuuf hojjetame yaanna. Guyyichatti hojii nuuf hojjetametu hojii kabaja guddaa barbaaduuf hojii yaadatamuu qabudha. Yeroo hundumaa yaadatamuu qaba. Addumaan garuu yeroo itti kabajamu yeroo waggaa keessatti guyyaa tokko aadaa saba kamii keessayyuu kun inuma jira. Guyyaa hundumaa waa'ee fayyina keenya, waa'ee jireenya keenya yaadaa, guyyaa hundumaayyuu yaadachaa, guyyaa hundumaayyuu kabajachaa jiraanna. Keessumaa dhaloota Yesuus Kiristoosiin du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti yaadachaa jiraanna. Haa ta'uyyuu malee kan nuti waggaa keessatti guyyaa tokko bifa addaatiin kan kabajamu akkuma kalaandarii biyya kamittiyuu inuma jira. Inni kan biraan immoo maaliif guyyaa muddee 28 irra yookiin muddee 29 maaliif kabajamaa gaaffii jedhu anaafillee gaaffiin kun dhiyaateera. Tarii toora sooshaal miidiyaa, toora feesbuukii kootiitiin namoonni argitan jiraachuu dandeessu. Inni kuni kalaandariitu tolfame laa. Kalaandariin tolfame kun immoo kalaandarii akkuma hawaasa fakkeenyaaf warri adii gaafa kalaandarii tolfatan guyyaa kana yaadannaa, guyyaa kana yaadannaa, guyyaa kana yaadanna jedhanii guyyoota itti wantoota garaagaraa yaadatan adda baasanii qabu. Kan keenyas immoo kanarraa wanti adda isa godhu hin jiru. Gaafa kalaandarii tolchan kalaandarii keessatti fulbaanni tokko guyyaa waggaa haaraa kabajannaa, fulbaana 17 guyyaa ayyaana masqalaa itti kabajnuudha. Sanumaan guyyoota jiran hundumaayyuu akka fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti guyyaa Adawaa, guyyaa kana, guyyaa dafqaan bulaa, waan hedduutu jira. Guyyaan daa'immanii jira, guyyaan abbootii jira, guyyaan harmootii jira, waan hedduutu jira jechuudha. Gaafa kalaandariin kun tolfamu guyyaa kabaja dhaloota Yesuus Kiristoosii muddee 29 yookiin muddee 28 kabajnaa jedhanii irratti walii galanii waan ka'aniif malee muddee 29 yookiin muddee 28 wanti adda isa godhu tokkoyyuu hin jiru. Akka kanatti beekamuu qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu egaa akka nama hundumaattiyyuu Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti dhufee dhalachuu isaatiin jireenya bara baraatu argame. Du'a bara baraa keessaa gara jireenya bara baraatti. Dur namni hin jiraata hin darbaa zaasol kanumadha. Garuu immoo erga Yesuus Kiristoos dhufee kiristiyaana kan ta'e hundumtuu abdii jireenya bara baraa qaba. Yesuus Kiristoos ammas deebi'ee dhufa, jireenyichi ammas hin jira. Abdii godhadhaa.